wanti akka malee nama rifachiisu, wanti akka malee nama aarsu, wanti akka malee nama naasisu, nama suukanneessu Oromoodhaan jalqabamee jira. Hawaasa keenya hawaasa Wallaggaa. Hawaasa keenya hawaasni Wallaggaa bara meeqa sababaa addi bilisummaa Oromoodhaa majaa jiruun caakkaa jiruun sababa isaaniitiin namoonni baay'een haadha fi ilmoonis addaan baanii dhumanii jiran. Kunis qeerraa buqqee qabeenyanis manca'ee jira. Guyyaa kaleessaa immoo deemee obboleessa fi obboleettii wajjin ciiftan malee jedhee sadarkaa waraanni tokko qaamni saba kana bilisa baasa jedhee uleedhaan tumaa obboleessa fi obboleettii wajjin raffisee jira. Sadarkaa safuun badee namoonni badee viidiyoo waraabaa obboleessa fi obboleettii wajjin raftan malee jedhamee uleedhaan qaxaqaxamaa uleedhaan caccabsamanii sadarkaa uffanni irraa yaafamee wajjin raffisan gaanii jiran. Dila kana mara namni safuus aadas wallaalee irraanfatee sanirra yoo ajjeesan yookaan fannisan egaa duuti haara yaamete duuti Oromoon duris arras du'aa jira gara fuuldurattis dhumuuf ta'a. Sadarkaa ulfaata sadarkaa fokkisaa akkasirra geenye jira. Kana ka godhe immoo nama Oromoon bilisa baasa, Oromoof hin qabsaa'a, Oromoodhaan hargalfachiisa jedhee nama bosona seenetu nama afaan Oromoo dubbatu. Nama afaan Oromoo dubbatu gocha sana irratti raawwate jechaadha. Boru fagoo deemuun nun barbaachisu. Namni viidiyoo san laalee qaamni isaa suukannaa'e borummoo waan san walirratti raawwachuun waan nu daangessuu miti. Waan nama ajaa'ibsiisu laal tokko wanni nuti aadaa hawaasaa keessaa itti baane nama du'e duraan nama yeroo awwaalanii awwaala haa'uudhaaf deeman shamarran agartu turte. Qabrii shamarran agarsiisan ture. Ijoollee xixiqqoo qabriin agarsiisan nama du'elleen agarsiisan ture. Garuu ammaan tana naasuun dhabaa dhufne gara beeyladaa jijjiiramaa dhufe. Beeyladaanu bar horiinu hagammaa gadooduun dhiifne. Horiinu amma hagammaa gadooduun dhiifne yeroo cumaa horii isaa arganii gadooda. Oromoon ammoo nuti immoo warri nama ifiin jennee uffata uffannee luka lama yaanu akka namatti yaannu sadarkaa fokkisiisa irra geenye jira. Namni dhawaatu mareeffa namaa kana lafatti arguun onlaayina kanarratti namni onlaayina irratti arge jechuun akkuma lafatti arge jechuudha. Nama sakaraata irra jiru onlaayina kanarratti arguun naasuu fixataa dhufee sadarkaa yaachisaa walii rifachuu dhabuu walii booyuu dhabuu gaafa dura onlaayina banattu mee fakkeenyaaf namnumti na daawwataa jirtan kun tokkoon keessan yeroo dura onlaayina fayyadamuu jalqabde nama gaafa onlaayina irratti argitu fiilingi akkamiitu sitti dhaga'a. Naate guyyaa guutuu nyaata guyyaa 2, 3, 4 nyaata jibbitee hirribni si didee cinqattee gaafa lammaffaa gaafa deebitee akkasii argitu gaafa afuraffaa argitu gaafa shanaffaa agartu naasuus keessaa badee amma humaa sanitti hin fakkaatu. Namni tokko du'e jechuun adurree duutatti garaagarummaa hin qabu san biratti. Sadarkaan nuti naasuu itti dhabne tokko kana. Naasuu walii dhabuun ammoo gara safuu cabsutti nu geessee jira. Naasuu walii dhabuun rifaatuu walii dhabuun gara sadarkaa ulfaataa guyyaa adiin viidiyoo waraabadhaa obboleessa fi obboleettiin akka hojjechiisa seera uumaa keessatti hin jiru waan akkana jedhamu. Seera namoomaa seera uumamaa keessatti obboleessa fi obboleettiin waliin ciisaa jedhamee doorsifamu addunyaa tanarra hin jiru. Kun haadha fi ilma waliin raffisaa jechuudha bara. Na arraan tan obboleessa fi obboleettidha qaama tokko keessa haadha fi ilma wajjin raffisurraa maaltu isa daangessa waan kana. Hammeenya namni afaan Oromoo dubbatu qabu kan argine jechuudha.
wanti nuti biyya ormaa keessatti sababaa jaalalaatti walirratti raawwannu laaftu tafee yoo jechuudha. Qabeenya tokko horate tokko saamee ittiin jiraatu sin jaaladha jee qabeenya ishii irraa saamee mana ishiin ijaarratte maqaa jaalalaatiin irraa saamuun sun laaftu irraa salphattaas. Islaasantu nama dhukkubsa ture. Deebi'ee ammoo arraan tana sadarkaa nuti irra jiru sadarkaa kana. Kana booda ammoo egaa waan kana booda beeyladummaan keenya waan afaan qabneef egaa seera uumamaa keessatti gajjaa marga nyaadhaa jechuutu hin jirre malee harreedhaan tokkumaa jechuudha. Ni harroomni harree taanee jirra Oromoon harreedha. Namni tokko Oromoo keessaa waan akkasii balleessa jechuun xannacha tokkoof foon nagaa ajeessaa jira. Namni tokko sadarkaa saniin amma waasina sirra jirullee hin balaaleeffatu waanuma arraan tana xiqqishee maqaamni suruu isinjaa borummoo normaala tana duraa akkana ta'ee jira jettanii ni dhiiftanii hawaasni sanboota nagaa walitti gabbubbee jecha. Waan tokko osoo dhaabsisuun isinirra jiru osoo manguddoon jirtu osoo wanni kun balaaleeffatamuu qabu hawaasni taa'ee tokko viidiyoo takka agarree suruun nu je'ee jira. Viidiyoo takka agarree nama suukanneessaa safuu cabsee wama salphaa takka amma marsaa daanu wama sanatti hin fakkaatu. Tana duraa godhamee jira. Viidiyoon sunillee akka malee nu gootee maarre afaanumatti hafa jechuudha. Arrabamaa fi ilkee jidduutti hafa. Akka Oromoodhaan jiru beeyladaan barumsarraa ees bilisa. Sa'aa hawaasni biraa jibbansa Oromoo qabu morma nu kutee mormatti wanni akka alaabatti nu fannisee nu jalatti suuraa ka'u bira dabarreeti sadarkaa namnummaan keenya waan safuu cabse waan fokkataa walirratti raawwatu irra geenye jechaadha. Kana hunda ka fide jibbansa nuti walii qabnu jibbansa nuti gosaa walirru jibbansa nuti gandaa walirruu fi jibbansa namooma walii qabnutu kan hundaan nu beeku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانتي فرا جيجيران سلاتاتي غاف أورمو نامتو تليد فرا واجيجيرا تر غاف سارنا غاتا نتي ديبنا تر uffata taanee saba kana irraa jijjiirru kam goonan jee. Which country Oromiyaa dhaga Oromiyaa keessa which country maana gaafatu. Nama afaan Oromoo dubbatutu nama afaan Oromoo dubbatu obboleessa obboleetti uleettuma warra wajji raffise nama dambii sabaaf hin qabsaa jehu adda bilisummaa Oromoo uffatee. Already gaafne naani adda bilisummaa Oromoo harkaa darsa guuradhe gaafa Ustaas Kamaal Ebboo ajjeefame jira. Gaafa sanin darsa jalaa guuradhe nama sabaaf hin qabsaa sabaaf hin bilisa ba'a je'ee dhugaadhaan itti amalee adda bilisummaa Oromootti makameen darsa jalaa guuradhe makame ajjeefame. Gaafa san osoo waa hedduu dubbatamuun jiru osoo wanni hedduun dhugaan lafa jirtuuti hawaasnis afaan qabatee warra dhiiga namaa awwaaluu barbaadu warra dhiiga namaa jisse kabajaa argatu biyya silaa biyya akkasii jirra biyya namni yeroo nama ajjeese itti kabajamu biyya namni lubbuu nama baraare itti kabajaa dhabe biyya namni bishaan nagaa nama obaase itti kabajaa dhabe keessa teenye namni goonni akkasii hegeree ijoolleefis waa barsiisu hegeree ijoollee tanaa qaroo godhee uumuu wanti godhuu danda'u gara fuuldura tarkaanfachiisuu danda'u akka isaatiif akka caalu hundeessaa sababaa siyaasatiin lubbuun isaanii dhabamte awwaa'ee siyaasaa keessaa darsa harka guddaa. Asitti nama siyaasaa tokko waa ta'e gita hin gargaarullee. Miskiina karra deemu ka Oromoo yoon Oromoo dhabe ka Oromoon ta'in hin gargaaree bira kuta. Waraana ragaa bilisummaa Oromoo maaltu hin jirre isaanii. Tana uno ragaan maalitti barbaadde akkaataa jireenya isaaniitu isaan hima. Akkaataa ragaa maal irra barbaadde ragaa gana adda bilisummaa Oromoo yoom qabsoodhaa baate eessa turte zoonii kam keessa dalagaa turte gana taa akka jennee barbaadne gaafannaa isaatiif hima abbaatiif hima. Abbaa waan sarraa wajjiisatiif hima. Qaamni adda bilisummaa Oromootis yoo waan takka qaama isaanii keessaa balleesse nama san seeraaf
akkaataa seera dambii ittiin bulmaata isaanitti osoo adabuu danda'anii waa hedduu takka dhiisan. Nan yaadadha. Abbootii keenya irraa wanti nuti dhagaa turrellee gaafa addi bilisummaa Oromoodhaa duraan maa qabsaa turte nama meeqatu sababa adda bilisummaa Oromootiin wayii lukkifte arrabni irraa ciraba, wayii lukkifte ajjeefama, wayii lukkifte fannifama. Waa meeqatu ture? Isa caayaa lagaa jalatti mataa qabannee jiraannu caala isa caayaa mana keenya keessatti mataa qabannee jiraannu irra hedduu nu miidha. Wanti nuti walii beekuu dadhabne gatteenyee wajjin mari'achuu dadhabne gatteenyee wajjin haasa'uu dadhabne bakka tan. Sadarkaan har'aan tana ulee reebamanii obboleessa fi obboleettii wajjin rafaman jechuun egaa sadarkaa ulfaata. Kana booda kan itti aanu immoo beeku. Wanti nuti tetteenya afaan tokko dubbanna biyya takka keessa waliin jirra biyya takka waliin jaarra jennee karoora qabnu osoo wal mariidhaan furamuu danda'u namni anaatu si caala beeka anaa si caala qabsaa'uu danda'atti sabni nagayaa sabni miskiina jidduutti yeroo baay'ee dhumaa jira. Sabni rakkataan sabni saba kana irraa dhalate an Oromoodha jee sadarkaatti du'aa turerra sadarkaa anaa si qabsaa anaatu si beekadhaan nama dhumee turre hedduu. Maaliif ta'e kun wal dhaga'uun maaliif hin jiru? Namni biyya takka hojii ijaaru akkana waliin qaba. Namni saba tokko qabsaa'u akkana waliin qaba. Yeroo hedduu wanti nuti waliin hubanne loqooduma amma afaanuma nama sanatti haasa'uu jiru kanaa hubachuu dhabuu keessan. Wani baay'ee nan hubatu amma waan anjaachaa jiru hin galu. Dhageettii walii hubachuudha gurra ittiin waliin hubannu san hin qabne nuti. Jaalala keessatti wal miina, qabsoo keessatti wal miina, haala jireenya hawaasummaa keessatti wal miina. Kanaaf umrii teenya guutuu Oromoon amata dhibbaa fi meeqan qabu hin bilisoomne jennee sanis numaatu ofirratti murteessee shaabbaa fi dhee ofirratti farramee tattaa'utti. Gaafa jaalala keessatti wal miinas Oromoon jaalalan beeytu dhiirti. Dhalaan Oromoo jaalan beeytu itti dhiirti. Dhalaan ammoo dhiirti Oromoo jaalan beeytu itti takka. Qabsoo keessatti bilisummaa Oromoo qabsaa jira. Wan maali biltiginaa Oromoo qabsaa jira. Kun adda bilisummaa Oromoo qabsaa jira. Kun kaafaa'uutu Oromoo qabsaa jira. Namni saba tokko akkamitti dilli kun ta'e. Waa hunda keessa namaa miidhamaa ta'a. Waa hunda keessa namaatu Oromoon hin bilisoomtu jennee shaabbaa nagaa fi dhoyde firmaa irra farramne akka qabanee taa'u jira. Oromoon ni bilisoomti yoo wal taate yoo wal dhageesse wal irratti.